Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ashamaa harkafuun akkam jirtu. Har'allee deebi'ee dhufeen jira. Keessummaa kan koo akkuma itti fufetti jira. Obboleeyyan kiyyaa dhugaa dubbachuu fi baay'ee sin galateeffadha. Hanga ammaatti na jajjabeessaa, na cinaa dhaabbata. Viidiyoo adda addaallee hojjettanii naaf ergaa akka an jajjabaadhuuf akka ani gara fuulduraatti illee hamilee godhadhuuf warri yaada gorsanaa kennaa jirtanii baay'ee tokko isin galateeffadha. Gammachuu walii akkasittiin walii qooddatanii wal cinaa dhaabbatanii wal jajjabeessuun kuni gara fuulduraatti illee akka an jabaadhee hojjedhee bakka guddaa gahuu fi gahee guddaa qaba jechuudha. Baay'ee isin galateeffadha. Dhugaa isinitti booneen jira. Hammallee gargaarsi keessan na duukaadhaa hin deebi'inii na wajjiniin tura gara adda addaati. Namni gargaarsa yeroo jedhamu namoonni baay'een maallaqa fa'aa itti fakkaachuu danda'a. Irra caalaatti gargaarsa yeroo jedhamu maallaqa fakkaata, garuu gargaarsi gara baay'eedhaan jira jechuudha. Keessattuu yaadaan nama gargaaruun ana biratti bakka guddaadha. Namni takka yoo hamilee ta'anii fi jajjabeessanii waa takkaa miti maal jedhama akka keenyaatti kalimaanii gaariin sadaqaadha jedhanii. Kanaafiyyuu jabaadhu jechuun waan baay'ee namatti toludha. Baay'ee isin galateeffadha obboleeyyan kiyyaa. Hanga ammaatti na waliin jirtanii hadhallee keessummaan kiyya har'aa Liidiyaa akkasumas Soofii Misaa warra kana jarallee sabiskiraayib gochuudhaan sheeriidhaan laayikiidhaan cinaa dhaabbadhaa. Akkuma kootii reef lafaa ol ka'aa jiru jarallee jajjabeessaa, anallee akkasumas na jajjabeessaa. Obboleeyyan kiyya baay'ee isin galateeffadha. Baay'ee na boonsitanii jirtu. Ammallee na waliin dhaabbadhaan dhaamsa kooti. Warroonni illee hanga ammaatti viidiyoo adda addaa na ergaa jirtanii galanni keessan guddaadha isiniin jedha. Gamanumaan gara keessummoota kootiitti isin dabarsaa. Hanga xumuraatti na waliin turaan affeerraa kiyya. Tolee, nagaanii fi ayyaanni araarri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Obboloota keenya biyya keessan biyya alaa teessanii sagantaa chaanaal sabboontu tuubii hordofaa kan jirtan hunduma keessaniif nagaan waaqayyoo haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii qaqqaaliiwwaniif gaggaariiwwan Oromoo hunduma keessan biyya keessaa biyya alaa teessanii sagantaa chaanaalii keenya hordofaa kan jirtan ana obboleettii keessan Liidiyaa Tuubiidha. Liidiyaa 21 yoo jettan hin argattu jechuudha. Toleegaa akka qalaalummaatti yookiin immoo salphisuutiin awwaame. Haa ta'uyyuu malee egaa ana obboleettii keessan gara fuuldura keessanitti kan hin ba'e obboleettiin keenya sabboontuun biyya ormaa keessa teessee iyya madaamii wajjin iyya ijoollee madaamii wajjin nuffee dadhabe osoo hin jedhin halkaniif guyyaa itti amaatee yuutuubii ishee kana galmaan gahattee jirti. Galmaan gahatteetti gaafa jennu hojii xumurteetti osoo hin taane hin eegalte. Kanaafi haa ta'uyyuu malee sa'aatii isheef maatii ishee guuttattee seera yuutuubiin gaafatu guuttattee jirti. Garuu irratti hin hojjenne ganaa hojjetti. Seera yuutuubiin gaafatummoo guuttattee jirti. Kanaafi ani obboleettiin keessan gammachuu ishee hirmaachuu fi kanan fuuldura keessanitti ba'ee jiru. Gammachuu obboleettii keenyaa kana daangaa hin qabu. Hedduu tokko gammadeetiif hin jira. Maaliif irra caalaatti gammadde yoo naan jettanii yuutuubiin kun haaraadha moo biyya keessa hin jiru moo yoo jettani eeyyee jira. Haa ta'uyyuu malee keessumaa kan shamarran keenya akkasuma immoo obboloota keenya biyya ormaa keessa taa'anii yuutuubii kana hojjetanii fi gammachuun koo daangaa hin qabu. Haala hin mijanne keessa teenye haala ibidda keessa ta'aniiti kan isaan hojjetanii gaafa galma ga'an immoo hedduu tokko nama boonsa. Kanaaf jecha baay'ee tokko addatti nama gammachiisa waan ta'eef kanaaf obboleettii keenya sabboontuu guddaa tokko siif gammadeen jira. Ani obboleettiin kee gammachuun koo daangaa hin qabu. Ilaami obboleettii koo ilaagaa waa'ee chaanaalii kee kanarratti waa'ee diinii kee waa'ee biyya kee sirriitti akka barsiistuu shakkii tokko hin qabu.
Maaliif jennaan obboloota kee warra booddee jiran wajjin wal taatee warra biyya keessa jiran wajjin wal taatee warra garee kee keessa yookiin immoo si jala jiranii wal taatee gana hojii gurguddaa akkati hojjettu abdiif amantii kooti. Sirraas nan eega waan bareedaan sirraa eega obboleettii keenya kanaafi waan gaarii waan bareedaa akkati hojjettu shakkii tokko hin qabu in xumurte osoo hin taane hin jalqabde jalqabni kee kun immoo bareedaadha. Kanaafi waan nama boonsudha waan ta'eef waan bareedaa immoo ani obboleettiin kee Liidiyaa 21 sirraa eegaa tan jira. Kanaafi isan sirraa eeguu kana immoo galma ga'uun jaalala Waaqayyoo nan amana. Kanaafiyyuu obboleettii keenya sabboontu tuubii baga gammaddee baga gammanne qaqqaalii gaggaarii warra si jala jiran laayikiitiin sheeriitiin sab godhanii si gargaaruutiin koomentii barreessitu warra si gargaaran hedduu tokko na boonsaa jiru. Kanaaf obboleettii keenya baga gammadde siin jechuun jaalladha. Warra booddee kee jiran harka qabdee warra fuuldura kee jiran immoo gargaartee yaadaan bukkee dhaabattee isaanis bukkee dhaabatanii akka galma sii ga'anii abdiif amantii kooti jechuudha. In jaalladha sabboontiyyee baay'ee tokko siif gammadeera baga gammaddeera deebi'uutiin jechuudha. Ilaa egaa kanaafi waa'ee diinii kee waa'ee biyya kee yuutuubii babbareedaa sirraa eega. Keessumaa waa'ee biyya kee waa'ee amantaa kee amantaan keenyallee namni kamiyyuu amantaasaa namni tuffatu hin jiru. Namni kamiyyuu amantaasaa namni dagatu hin jiru. Garuu irra caalaatti waa'ee biyya kee waa'ee uumama kee akka hin daganne siin jechuun ergaa koo jalqabaaf xumuraati. Sabboontiyyee baga gammaddee baga gammanne. Kanaafi ana obboleettiin kee gammachuu kee hirmaachuu kootti hedduu natti toleera. Galatoomi yeroon qabuudhaaf sa'aatiin qabu asumarratti dhaaba. Baay'een isin jaalladha obboloota keenya. Warri na jajjabeessuu barbaadan Liidiyaa 21 yoo jettan mana koo dhuftan na jajjabeessuu dandeessu. Na ilaaluu dandeessu. Laayik naa gochuu dandeessu. Sheerii naa gochuu dandeessu. Warri haaraa taatan immoo maatii naaf ta'uu dandeessu. Kanaafiyyuu obboleettiin keenya baga gammadde jechuu tan jaalladha. Turtii gaarii naaf qabaadha. Yeroo biraatti immoo dhufnee ishee jabeessuun laayik isheef gochuun maatii isheef ta'uun hin danda'ama. Kanaafiyyuu obboleettii keenya baga gammadde isin jechuun jaalladha. Asumarratti shaaloom isin jedha. Baay'ee turtii gaarii naaf qabaadha. Ulfaadhaa kabajamaa hedduun isin jaalladha. Obboloota koo qaqqaaliiwwaniif gaggaariiwwan biyya keessaaf biyya alaa shaaloom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota sabboontuutu jirtu baga jiraattan ani Soofii Tamaamin jedhama. Amma kan argamu mana sabboontuutu biti. Sabboontuutu ingidi eebban dhufe namni yeroo biyya jiru daabboo tolchee muuzii bitee burtukaana bitee mooqa mooqee kan namaa dhufe jechuudha. Walaakin ani mootuu shirra guddi jedhee ofumaa kiyyaaf dhuffadhee dhufe. Kanaaf inshallah simannaa sinaa gootan meenan laala. Nasimadhaa meekkamitti taabbi godhaate achii walii nasimadhaa jechuudha. Kanaaf inshallah sabboontuutu baga gammaddee dhugaa baay'ee si jaalladha. Rabbanaa walitti si haa jaallatu. Rabbi haajaa kee haa baasu. Rabbi aadaa muraada kee siif guutu. Ilmiidhaan diinidhaan duniyaadhaan rabbi si haa ijaara afaan kee xinnaa guddaatti haa mi'aawu. Ingidii sabboontuu maal argattee akkatti du'aa eegotaa yoo jettan yoo ta'e inshallah lifaatii yookiin immoo ji'a hamma ta'een boodatti sa'aatii yuutuubii guuttattee seeraa fi heera inni siiraa barbaadu hunda isaa guuttee fi yuutuubiinis welkaamtuu sabboontuutu bareedduu kiyya baga nagaan dhufte jedhee si simachuudhaan isinis gammaddee jirti nus si gammannee jira. Gammachuun kee gammachuu keenya waan tokko walii gammannee yookiin immoo waan namni sun gammade gammaduuf hin dirqama jechuudha. Kanaaf inshallah baga gammaddee ammallee rabbiin inshallah olma si haa fuudhu sadarkaa kee ol haa kaasu haajaa kee rabbi siif haa baasu waan yaaddee banatti hunda isaa rabbi yaadaa muraada kee siif haa guutu. Subscribe lee 100 wal inshallah ingilii nuti ganamni gariin 100 300 horateeti kan inni bahee wal eebbisuu nuti immoo 1000 waggaatti guuttachuudhaaf lifaatii meeqatti argine akka ta'e hin beekne waan ta'edha. Kanaaf obboleewwan yookiin immoo hordoftoonni sabboontuutu like subscribe gochuudhaan yeroo isin liibira galtee isin viidiyoo gadhiifte viidiyoo isin share gochuufiidhaan viidiyoo isin daawwachuudhaan akka jabeessitan kabajaaf jaallaan isin gaafanna. Warri mootuu hagayyoo namoonni hin ta'in inshallah isinillee hin keessanii abdiin muratina jajjabaadhaa irratti hojjedhaa. Sabboontuutu ingidii kanaan booda waan guddaa sirraa eeginaa kan dhalataa ol guddatuuf fakkeenya wayii ta'u nama inshallah taala viidiyoon ingidiitu biratti hojjetamu yoomuu badu miknaatu ati of jalaa balleessuulee yookiin nan biraa share godhee jira waan ta'edhaaf baduu hin danda'u jechuudha. Wanti miidiyaa irra ba'ee fi wanti poolisiin qabe hin badu jechuudha. Kanaaf waan gaggaarii dabarsite inshallah dhalataa ol guddatullee kanarraa fayyadamu rabbiin si haa taasisu. Hundumaan keessan jajjabaadhaa. Naa waan biyya keessaniif waan amantaa keessaniif fayyadu akka irratti hojjettan abdii guddaa isinirraa qaba. Jajjabaadhaa isiniin jedhaa. Hordoftoonni sabboontuutu galatoomaa hajaa keessa rabbi haa baasu.
ulfaadhaa warra gayyoowwan abboleettii kee jajjabeessaa bira dhaabbataa turtan baay'ee tokko isin jaaladha rabbii jecha rabbanaa walitti isin jaalatu sabboontu dhugaa rabbii baay'een isin jaaladha rabbanaa isin jaalatu inshallah sabboontu na jajjabeessuudhaan na guddisaa qalloo kana ol naa fuudhaa haajaa sinaaf baasaa rabbii gaditti haajaa kan walii baasu numa namatu namaaf qorichaa kanaaf inshallah nuti yoo wal biraan dhaabbatin namni alaa dhufee nu biraan dhaabbatu wal biraa dhaabbannu walaa gargaaru please jajjabaadhaa na jajjabeessaa isiniin jana sabboontu tiyya baga gammaddee gammachuu kooti ilililil jedheen jira inshallah ta'ala kan gadi doraala dhibba kumatti lakkooftu rabbi siyaa taayisu an doraala kaa'u jammareera mana soofii tamaam kotta. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما هركفني جرجرتو كبجمتو تداوتو تا سبونتو تو جرتو جواتو بجزراتنا سنين جدا بولوتو الآن تنا من سبونتو تو بتين أرجما سببني أني من سبونتو ترجمي في الله كم ولين بينو ويا جمعتشو إسيتي جمعتشون إسيله كانوا ولين كوفك أم نبولوتو سبونتو كوفك جمعدة بجا ربين سجمعتشي بجا ربيني دبيك Rida dabbi keetii baga rabbiin si milkeessa siin jedha bareedduu koo dhugaa baay'ee natti dhagahame baay'een siif gammadee gammachuun kee gammachuu kooti gammachuu hunda kennati baga gammadde siin jedha bareedduu koo irra deebin rabbiin ammallee gammachuu tana caaltu tana daranii rabbi si haa fidu jalqabni kee gammachuu ta'e akkasuma itti fufni keellee gara fuulduraatti gammachuu tana daranii rabbiin siif haa godhu siin jedha bareedduu koo. Obboloota koo isinillee warri isii qarqaartanii isii asiin geettanii akka isiin gammaddu isii bira halkan guyyaa dhaabattanii wajjin dadhabe osoo hin jedhin tattaafattanii galmaan isii geettanii ammallee irraa hin hafinaa sabboontu koo atillee duubatti irraa hin deebi'inii maaliifuu dadhabii mana arabaa kana osoma arganuyyuu osoma asitti isaanuu akka ultimatitti nama fixiranuyyuu kana maraa dandamattee osoo ifadhen jedhen irraa of duubatti osoo hin deebin halkan guyyaa dhaabbattee sa'atii kana guuttachuu keetti dhugaa baay'een gammade baga rabbi si gammachiise ammallee gammachuu fi xabaatu siif haa ta'u akkanumatti itti fufii dhaloota si duuba dhufaa jiru fakkeenya ta'ii isiin jedha bareedduu koo duubatti irraa hin deebi'iniitii waan gaggaarii akka ati qabattee dhuftullee abdiin qaba. Isiin immoo waan gaarii qabattee yoo dhufte obboloota koo nu maal akka gochuu qabnu hin beekne jedheetuma yaada garuu ka xiqqoo isii nuti gara wal deeggaruu wal jajjabeessuu kanatti duubatti irraa hafaa jirraa duubatti hafnaan guutummaan keenya akka ilmaan oromootti kan osoo hin taane wal jajjabeessinee warra reefuu lafaa dhufaa jiruu fi kaniin amma mootu xiqqoo duratti achi tarkaanfatellee jajjabeessinaa wanti nu goonu ijoollee maal gochuu qabna yoo jettan viidiyoo isaan deeqaa 15 yoo ol barartan isaan gadhiifatan jiru biyya namaa kana keessatti namni viidiyoo dheeraa dalagatee gadhiifatuu hin danda'u akkuma waliin beeknu. Video gabaabduu isaan gadhiifatan tana laallee fi subscribe godhuu like godhuu fi share gochuun maddii dhaabachuu qabna isaanillee nu malee maal qabnaanii nullee isaan malee maal qabna isiniin jedha kana gochuun dirqama keenya obboloota koo waa itti hin kafallu video gadhooftanii hadaraa keessan jala biraa hin bayinaa sabboontu jajjabeessaa maddii dhaabbadhaa video isin gallakkifattu akka isin irraa hamilee horatteetiin gara duraasitti tarkaanfattu hamilee itti horaa isiniin jedhaa yoo mootu isin hamilee itti horiin abdii kutatti viidiyoon isii yoo gadi dhiiftu laallaminiif duubatti irraa deebi'uu dandeessi akka isin duubatti hin deebine mootu jajjabeessitanii duratti tarkaanfachiisuun dirqama keessanii dirqama oromummaati dirqama lammummaati isiniin jedha kana sabboontu koo irra deebiin baga gammaddee ammallee tana daran rabbiin si haa gammachiisuu gammadisiin jedha bareedduu koo. Asumaani warri na baruu feetanillee misaashoon jedhama na baruu feetan isiniin jedha sabboontu koo naaf tiraadhu fuula duratti akka ati tarkaanfattu abdii sirraan qaba inshaallah. Assalaamu alaikum warahmatullahi